obboleewwan keenya miseensota waldaa aksiyoona Oroobin baga gammaddan kun maashinii keenya kan biyya Turkii irraa galchineedha. Har'aan tana isa simachuudhaaf gara wadaba Jibuutii fi Itoophiyaa jidduutti dhufnee ammaan tana seensa irratti simannee waan isaaf barbaachisu hunda xumurree gara biyyaa fe'uuf deemna. Kana gahaan deemee saayitii gahee achitti illee oomishatti seenu rabbiin haa godhu bakka jirtanii rabbiin kadhadha. Maashiniin keenya kun akkuma argitan kana maashinii akkaan guddaadha. Maashinii dheerinni isaa meetira 25ti. Ulfaatinni isaa kiiloogiraama 60,000 kan ta'edha. Maashiniin akkanaa yeroo jalqabaatiif kan biyya teenya seenedha. Kan aarsaa guddaan dadhabbii guddaadhaan itti geenne gargaarsa rabbiitiin itti geenne baga gammannee baga gammaddanii akka jirtanii jabaadha rabbiin nu kadhaa akka nagaan nu gahu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.